Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam naga keessan yommuu fiqirii baga nagaa taatanii jirtu jirra isiniin jedhaati. Akkamii rifeensi kunillee na dheeratee jirra. Warri rifeensa kana muradhu jettan lakkoofsa tokko tuqa. Lakki bareedaadhis jettan lakkoofsa lama tuqa. Akkasanii mee hadha doktorooliin ala jirra. Soo kanaafiyyuu mee gaafii gaafanna kaameraatti garagalchine agasiin waliin turaa isiniin jedha. Doktor salaamu alaikum warahmatullahi. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Akkam jirta doktor nagaa keeti? الحمد لله. Zaare maashaallah amro bishaal. Thank you. Maali wanna kana ka China xalabde moo eessaati? Biyya Chaayinaa irraa namni Adiyyaanaa erge. Maashaallah wanna gurraan kee hin bareedha. Akkasanii gaafis irraa qaba. Hayyee. Fakkeenya addunyaa kana keessaa fakkeenyaaf sakandii shambicha siyaasee fakkeenya asirraa deemuudhaaf carraa kana fayyadamoo siin jedhan mi fakkeenyaa fi carraa sana yoo fakkeenya itti fayyadamsiin jedhan carraan sun maas fakkaate beektaa? Ilma kee abbaa manaa kee obboleessa kee jara kanneen keessaa tokko filadhu. Fakkeenya kanneen keessaa filatteetiin kanaa hin ta'a jettee fakkeenyaaf yoo filattee wanna gootee eegas addunyaa kanarraan deemtan eenyuun filatte sadii kana keessaa? Abbaa manaa kiyya filadha. Taa'in ashqabbatiin si biruma taa'eef akkanatti sobni dhuguma himmeetama rabbi si beeku. Haara dhugama jirtuun abbaa manaa kiyya filadha. Maa Ilmoollee yoo si qabaadheen argadha waan ta'eef. ishi obboleessa kee hoo? Obboleessa illee bakka itti jaaladhu qaba. Ammaan garuu abbaa manaa kiyya jechuu filannoo kiyya. Ishi ilma kee hoo? Ilma kiyya maal yoo eegasi qabaadheen argadha ilma. Akkaanyi hundaafuu mee uummata fikirii isin maal jettanii koomantii godhaa akkasanii galatooma isiniin jedha.